yoo tokkoon qindeessitoota irraa ta'e nagaa gochuu sirraa barbaade nagaa isaaf godhe hanga inni jecha rabbii jecha quraanni kun jecha rabbii yookiin quraana dhaga'utti kanaafuu jecha kana dubbii kana isaa dhagee dhufe rabbi irraati fidee dhufe jechuudha Jibriil akkuma isinitti agarsiisa Jibriil rabbi irraa fuudhee dhufe jechuudha Quraan sagal ayyaanni jaa akkasin jedhu sheekal akkati jechaa jirtu quraana jedha quraana jedha kuna dubbisuun Steefan afaan oromoo ammattu keessa kan jiru sun arabii irra hin jiru. Arabii irra hin jiru ish arabii fi maal jedha dubbisi. Akka keerraa kaasa. Anyone in it? Arabii fa siin jedhe arabii fa. The word of Allah jedha malee quraana kan jedhamu. Arabii fa kun ingiliffa irra jira quraanni kun. Hin jiru ammattu keessatti dabaltan fakkeenya dee kaa jira. Dubbisi ish arabii fa moo dubbisi. Indur the word of Allah jedha malee quraana hin jedhu kunno. Ingiliffa siin jedhaan dubbisi ingiliffa. Dubbisi arabii fa dubbisi arabii fa. Fallaan iddoo kanarratti quraana kan jedhee hiikeessidha malee. Arabii fa dandeessa moo hin dandeessu ati arabii fa dandeessaa dubbisu? Waan biraadha ajandaa biraadha. Waan hin barkan kanaafuu dubbii arabii fa keessa hin jiru akkamitti jettee isaa fiddeme? Meera kuna wordi by wordi kamee jiraami? Ati eessa jiraan sin jedha arabii fa keessa hin jiru ka jette arabii fa dubbisuu hin dandeessaa? Maafi ni kinyaree wordi by wordi or literally kan. Maafi ni. Wai hin beekta moo hin beekta arabii fa kana qofa natti min dubbisuu dandeessaa? Kuna wordi by wordi kamee jira brother. Word by word. Toleshi. Okay. Okay. The word of God what? The word of Allah. Maalo da jecha Allah. The word of God jedhamu the word of Allah jedha. Allah jedha maali jecha Allah. Isa the word of Allah according to the Quran. Eish itti dhufta rakkoon hin jiru. Torah the word of Allah. Gospel is the word of Allah. Which one is the word of Allah according to this verse? Okay. Okay. Kanarratti moo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo sanatti macaafa barsiisaa turan Muhammad. Waa'ee macaafa naasomne quraana keessatti Allah fi Muhammad. Koi Yesus jecha Allah ta'e Yesus hin agama hear the words of Allah sin jedhe maal jedhe so that he may hear the words of Allah. So word of Allah kun isa kam akka quraana kana. Yesus kan argamu kan nagamudha Yesusini. Gurra qofaan nageessa moo jaaniin argama ture warri argaa turan yeroo sana. Quraashaan ayata 40 irratti isa the word of Allah jedha. Joon hin iyyin akka hiituuf singashin akka gaaffii gaafatte si deebi'uufidha. Yesus Kiristoosiin dhagaa turan moo argaa turan warri wajjin turan? Dhagaa turan, algaalee turan. Tole bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yesus Kiristoosiin dhagaa turani warri yeroo sana turan? Eeyyee dhagaanitti amanaa turan. Ragaanaa kenni tole. Qureeshota bara sanatti warra amanan warra Qureeshota jecha ragaanaa kenni macaafa kee irraas ta'u quraana irraas kan jedhu iddoo kanarratti Qureeshota kan jedhu. Ragaanaa kenni mushrikiin jechuun maali? Warra Qureeshota jechaa jira jechuudha warri Qureesh. Mushrikiin eenyu? Mushrikoota jechuun? Mushrikoota ish Qureeshidha jedha kutaan kun. Pooliin maali? Ish poolii jechuun maali? Politist. Qureeshota jedha. Politist jechuun maali sin jedhaan ingiliffaan si gaafataara politist jechuun maali? What the meaning of politist? Ask yourself son. I'm asking you. Since gaafata jira situ na falmaa jira waan ta'eef I'm not here to define your Quran, okay? So if you don't define, don't refuse what I'm saying. You have to accept. One thing. So erga ingiliffaan beekne hin falmiin. Si galee hin falmiin. Yoo beekte moo hiiki. Politist jechuun maali? Hin jiruun aan jettee hin jedhu Quraan nette. Waan hin beekne mormiin maal jechuudha politist jechuun? Politist jechuun politistisma quraanni kee keedha akkuma inni kee dubbatu malee. Maaloo dharee maali? Akka warri mushrikootaa kun Nabi Muhammadiin dhagaa tura wangeela keerra dhagaa tokko naa kenna. Akkanan siin jechaa jiru word of Allah kan jedhame bidanuudha akkamitti quraana qofa fudhattaan siin jedhe malee. Danuun ta'e keessaa Yesuus naan jettee Yesuus yeroo sanatti dhagaa turan jette. Naan jette. Word of Allahadha. Gospelin word of Allah. Ragaanaa kenni qaldiin na biraan jiru. Yesuus Kiristoosiin dhagaa turan warri yeroo Nabi Muhammadiin jiru jettee ragaanaa kenni. Yesuus Kiristoos akka inni isa dhagee jechaa turan Nabi Muhammad ragaa tokko quraanarraas haa ta'u hadiisarraas haa ta'u yoo barbaade wangeela keerra baasi. Gaafachuu dhufe seeteen akka namaa si deebisuuf ture erga itti of galchite ragaa fidi dafe. Nama hundumaa fi fatamaadha beekamaadha.
waan quraana kana keessatti caafame hundi isaayyuu ifaadha jechuudha. Okay, alif lam mim jechuun maal jechuudha? Sagaleeni ana damoo fagalaadha yoo taate alif laam mim jechuun maali waan jette irratti alif laam mim rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kana isa qofatu beeka namni biraallee beeku kun mu'jizaa quraanaati. Mu'jizaa jechuun ta'amrii quraanaati kun rabbiin isa malee kan beeku tokko hin jiru. Araboonni illee nabi Muhammadiin kijiba lakki inni falfaladha inni namarraa fudhate jedhan illee quraana jecha hiika kanaa deebisuudhaa dadhaban jechuudha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala hiika kana mataa isaatiif ofii kenne jechuudha. Hiika kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala qofatu beeka jechuudha. Waan kana lalaa jiru garuu xuruufa kun qubeedha. Qubee kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala maalitti akka inni fedhe isatu beeka qubeedha. Banagaraachila jecha miti alif laam jechuun alif qubeedha, laam jechuun qubeedha, miim jechuun qubeedha. So maaliif jennaan qubee kan qubee kanaaf hiika itti kennuu kan barbaadu rabbiin subhaanahu wa ta'alaati. Waan itti aanee rabbiin subhaanahu wa ta'ala bilisaanin arabiyyin mubiin afaan arabiffa ifa galaa ta'een kan nutti hundi garuu nuuf ifaadha jechuudha. Okay, kanaafuu hiikasa kanaa namni beeku hin jiru jechuudha. Qubeedha siin jedhee bar qubeedha. Alif laam jechuun qubee sadan kana qubeen kun sadi miti qubee alif laam mim jechuudha. Fakkeenyaaf wanneen akka kana suuraa sadaffaa keessallee suuraa shanaffaa keessallee jiran fakkaata. Fakkeenyaaf suuraa 40ffaa keessallee haahim kan jedhu jira. Zeen quraanni kun ifa galaa miti jechuudha. Maaliif maalaati qubeen beektu a jechuun maali qubeen si biratti? A jechuun leetarii hiika kennudha. A kan jedhu bakka allaka kanaafuu alif jechuun qubee jalqabaa arabiffaa keessaati. Laam jechuun qubee jalqabaa isa gara dhumaarra jirudha. Miim jechuun immoo qubee walakkaarra jiru arabiffa jechuudha. Kanaafuu nuun qubee ta'uu isaatti hubannee jirra jechuudha. Situ hubachuu dadhabe malee. Garuu ayata mataa isaa danda'eedha miti? Qubeedha ayata mataa isaa danda'u illee qubeedha jechuudha. Qubee jalqabaati qubee arabiffa keessa jiru ta'uu isaa beekna jechuudha. Akkamitti qubeen tokko ayata ta'uu danda'a? Maaliif ta'uu dandeenya? Qubee sadiidha ayata godhe rabbiin mirga isaati maal si dhibesin? Qubee meeqa ta'a ayata ta'a? Baruun barbaada ka quraanni kuni erga ifa galaa qubee meeqa ta'a ayata ta'a? Amma fakkeenyaa fi waan hiika isaan beekne tokko maaliif hallaa quraana kana keessa kaa'e? Kumeera ani sila isinitti himeera yoo falmitanii waan falmitaniif ragaa fidatu jedhe qubeen tokko akkamittiin ta'aa jette ishi qubeen meeqatu hima ta'uu danda'a yookiin ayata ta'uu danda'a akka jedhu. Ani kan hin jedhu waan hiika isaan beekne tokko quraana keessatti caafummaa barbaachisee qubeen meeqatu ayata tokko ta'uu danda'a kana beektaa obboleesso waan isa jalqabaa waan siin galle kan akka sii galu barbaade qubee meeqatu biratti ayata ta'uu danda'a. Waan akka kanaa hin jiru. Ani ko waan tokko gaafan barreessu gaalee godhee barreessuun maaf barbaachise maaf rarraase Allahu jecha kana waan akka kanaa maaf rarraase. Ayati ta'uu danda'u ka jettee isaaf dee jettere. Okko gaalee kana ayaa tokko fakkeenyaaf alif laam mim gaafa jedhu hiika maalii kenna dhalootaaf? Maaliif caafame quraana keetti? ABCD yoo jette hiika maalii kenna si biratti? ABCD ni jecha miti. Kuni barri kanaafuu ani jecha siin jedheera. Ani jecha siin jedhe. Jecha kan ta'u qubee walitti funaanamee jecha taabar. ABCD maali si biratti? Ayaati kuni fakkeenyaaf quraanni kuni ABCD maali si biratti si jedhe? ABCD qubee afaan Oromooti. ABCD ni qubee Laatinii qubee afaan Oromooti. Isaan kun qubee maali? A jechuun maali? A jechuun qubee afaan Oromooti siin jedhe inni kunoo maali? A jechuun qubee afaan Oromooti? jechuun ABCD dha. ishee shanaffaa yoo ta'e qubee afaan hiika qabu fakkeenyaaf afaan Giriikiin si gaafadha kiristaana erga taate alfaa jechuun qubeen aasuun maalinni? A jechuun bari inni qubeedha. Inni kun maalidha? Amma quraana kana keessatti alif laam mim jedhamee kan caafame maaloodha jedha. Isuma si gaafachuu deema qo'ati waan ani waan. No ajjannaan deebisin gaaffiina si gaafadhee naa deebisi malee. Situ amma waa bartanitti sirriitti akkas hin barattan isin goona maaliif jennaani isa isinitti modiddanii akkamitti ta'a jettanii erga falmitanii taanaatu isin gaafata okay? No ani ay Farahan Farahan. Please obsa tokko. Maali beektaa? Qoy wal barsiifna itti miti wala barsiisnu mee obsa abbaako. Qoy obsi. Qoy. Okay. Amma qubeen jalqabaa kuni meerra afaan Giriikirra. Kun maali kun amma mee gara olirra qubeen jiru kun? Afaan Giriikiidha. Ani bar qubee sin gaafanne quraana si gaafadde Farahan maal taate? Qubee na gaafatte qubeedhuma quraana keessa nu gaafatte amma qubeen kun maal afaan Giriikiitti?
qubeera kun amma Giriikiidha kun hundi isaayyuu. Maali qubeen kun? Kumeera sagaleen kun jiru joo? Sagaleen koo jira. Jira sirriitti. Oo jiraame? Okay. Kaniin jedhe Faraan. Qubeen kun maal afaan Giriikii keessatti kun afaan Giriikii keessatti sabni hundinuu akka hubatutti caafame yoo ta'e maal jechuudha? What does alif lam mim? Abacadaa sin gaafanneen. Sitti nima maal akka ta'e si himnaan na didde waan ta'eef ati qubeen afaan Giriikii keessa jiru kun maali? Abacadaa na gaafatiin. Abacadaa miti kun. Banagaraachilla abacadaa miti kun. Qubeen afaan Giriikii keessa jiru abacadaa miti kun. Maalidha kun? Bak amma kanaafuu yoo Faraan hin beeku jettee amma hin beeku Allah duwwaatu beeka kan jette suni inni deebisii ta'uu danda'a. Kanaaf quraanni ifa balaa miti jechuudha. Gaaffii lammataa si gaafachuu danda'a. Amma kana wangeelli keen fayyadama isitti fayyadama jennaani Yohaannis yoraa yookiin qubeedhaan fayyadama jechuudha. Innaan Ingiliffaan wanni barreessan malee qubeedhaan fayyadama jechuudha. Maaliree qubeen kun jennaan? Isa bira darbee bakka jechuun kana namni beeku hin jiru naan jettee Faraan eebbifama. Obboleessa al tokko na dhaggeeffadhu. Sagaleen kun jiru na deebistee tabar gaaffii natti sila deebina sila na deebisee. Waan falmiteef erga sirriiteeti callee na dhaggeeffadhu ka al tokko na obsi na gaafattee obsi waca taanaan buutee nama nagaan gaafatu wanteedhaan waca hin qabu amma nagaa isaa olle nagaan mannaasaa ammallee ani Faraan ila na deebistee ta deebisirre obsi al tokko sila didde sila si deebi'a ture amma adda dhufte deema amma qubeen amma afaan Giriikii keessatti ilaallu qubee jalqabaati haadha aan kun immoo maqaa waaqayyoo keeti aan maalin maqaa waaqayyoo kee afaan Oromoo keessaa baasiitii Agarsiis. Wangeela macaafa afaan Oromoo kiyaa. Go. Now I have work. Gaaffii osoo gaafatu Don't touch it. Don't come in. Danda'uu kana namni beeku hin jiru. Na dhaggeeffadhu. Kumeera dhaggeeffadhu. Dhugaa rabbi sin buusu haa ta'e na dhaggeeffanne. Nama kabaja qabu barbaadan. Jalqaballee sin jira. Qubee jalqabaa. O jechuun omeegaa jechuudha. Qubee jalqabaati. Qubee dhumaaf jalqaba jechuudha. Qubee Giriikii jalqaba keessa jiru qubee dhuma Giriikii keessa jiru waaqayyo kee sigalee akkamitti waaqayyo kee qubee jalqaba deebisaa jirta waa'ee alfaa fi omeegaa si gaafadhe moo alif laamii si gaafadhe bakka jara taa'e godhi wacan barbaaduan ma waaqayyo isaati on moo waaqayyo isaa dhumaati.